of jaallachuu dhabuu, of jibbuu, of gadi qabuu, ati hunda bakka akkana jira asitti natti kootu fiidee daftee dhayita. Mallaqa akkana rakkadhee naa liqeessi daftee liqeessitaaf. Akka malee na aarsuu ture beeytani maal godhuu jalqabee hin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii arralee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon har'aa immoo anumaafiyyuu na dhibaa jira. Wanta silaa ani garaa kiyya keessatti yaade afaan gadi baasee dubbachuu barbaade jechi naa dhufuu didee anayyuu na dhibaa jira. Wanta silaa garaa kiyya keessa jiru kan gadi baasee isinii himu waluma wal gargaaraa isinillee yaada keessan gaafiillee of keessaa qabaa yaadallee of keessaa qabaa. Gaafii ani isin gaafadhu kanallee komentii jalatti naa deebisaa mee yaada keessanillee naa ibsaanallee na dhibaa jira. Video wahii tokko osoo laalaa jiruuti yaadi kun naa dhufe anillee isiniifillee maafi sharing goone jedhee itti ka'ee akkanatti fakkaate isinii himuufi namni video kana laaltan hundi keessaniyyuu akka ofii keessanitti of deebisaa mee of gaafadhaa. Deebii keessan ammoo yoo argattan maalirraa wanti kun kaka'u deebii yoo argattan komentii jalatti naa barreessaa. Fakkeenyaaf amma kinoo atiin maal jedhee isinii himaa? Amma atin hiriyaa takka yoo qabaatte hiriyaa tantee tana yeroo rakkoo yeroo isiin hajamtu yeroo wanti tokko barbaachisu isiin dhukkubsattu waa hunda yoo isiin sitti hajamte jedhan daqiiqaa takkatti daftee bira dhaabbatta. Namni tokko si dura isii bira hin dhufu akka malee gargaartaa humna kan kee irraa hin qusattu qabeenya kan kee irraa hin qusattu jaalala kee irraa hin qusattu. Isiin ammoo yeroo ati itti hajamtee akka ati jaalala isa ati kenniteef san isiin si deebistu yeroo ati rakkatte akka isiin si bira dhaabbattu akka ati barbaaddu ati hajamtu isii san ammoo biratti hin agartu. Yeroo hedduu maaliif akkas ta'an isinitti fakkaata? Ammas kinu abbaa manaa yoo jedhan ati abbaa manaa kan keetii jaalattee waan hunda qabeenya kan kee jaalala kan kee humna kan kee hunda kennitaaf. Yeroo ati itti hajamtu akka ati inni jaalala sii kennee si bira dhaabbatu yeroo ati hin barbaaddutti irraan argatu akka ati barbaadde san irraan argatu niyyaatu irraa si cabee si dhiisa. San dhiisi obboleewwan wajjin dhalatte kanaayyuu ifin haadhaaf abbaa kan keetiyyuu obboleewwan kana xiqqaa gargaartee guddaa gargaartee yeroo rakkoo bira dhaabbattee obboleessa kiyya obboleettii tiyya jettaa yeroo ati barbaadde sanitti ammoo namni si biratti hin argamu. Ani yeroo kiyya akkana namaaf godhaa nama bira dhaabbadhaa rakkoo isii dursaa rakkoo kiyya dhiisee osoo ani rakkadhu akkana godhee fi osoo ani irraa beelahoo nyaachisee osoo ani irraa dheebodhu offise of hin jenne. Wanta nu barbaanne san nu hin deebisanii yeroo isaan nu deebisuun silaa malanitti yeroo nu hin deebifnetti niyyaatti akka malee nu caba. Wanta akkanaa kun ammoo yoo walitti heddummaatee jedhe maal fida isinitti fakkaata? Of jaallachuu dhabuu, of jibbuu, of gadi qabuu. Ani bakka yeroo rakkoo qofa nama bira dhaabbadha malee namni na bira hin dhaabbatu. Namni hajaa fi xiqimiidhaaf bakka natti fayyadamuudhaaf na jaallata malee eenyuyyuu ta'ee akka ani jaalladhu dhugaan na hin jaallatu jenna bakka. Nama jaalala nuu kennuyyuu yoo agarree faayidumaaf yookaan jaalataa jira dhugaan onni irraa hin jaalanne jenna beektaa dafnee namatti hin aman akka nu namatti hin amanne nu godha akka nu of gaqqabnu of jibbinu namaa gadi if goonu jaalalli nu namaa kenninu waan nu hin deebineef waan nu namaa goonu waan namni nu hin deebifneef bakka namni nan jaallatu ana faayiduma qofaaf na jaallata malee nan jaallatan jennee akka nu of gadi qabnu nu godha yeroo hedduu. Wanti kun maalirraa kaka'e isinitti fakkaata? Ani ammoo yaada kiyya wanta waan kana fidu kanatu fide jedhee kan itti amane natti fakkaate isiniif share isiniif godha. Isinillee yaada keessan ammoo kanarraa dhufa yookaan ammoo dhugaadhaan namni akkana na godha akkana natti dhagahame jettanii yaada keessan gaafii keessan yoo as jalatti barreessan dudubbisnee walirraa baranna wanta akkanaa kanarraa wal sirreeffannee wal gorfataa deemna. Yaada keessan kennadhaa isinillee inshallah. Akkanatti fakkaatutti ani wanti kun dogongora guddisa keenyarraa dhufa nutti fakkaata. Yeroo ijoollummaa amma kinoo nu guddannu kana keessattuu dubartiin faan hedduutti miidhamti. Dubartii qofaa miti ammallee hangafa taatee yoo jette akka malee itti miidhamta. Maaliif seetan? Ijoollummaa tantee keessatti yoo ati nama fakkeenyaaf maal jedhee isinii hima? Akkuma isiniin jedhe yaada garaa kiyya keessa jiruyyuu gadi baasee ibsatuun natti ulfaate. Osoma garaa keessatti beeku afaaniin dubbinnaa dhufuu didee fakkeenyaaf amma nama atin yeroo ijoolleedha ijoollee obboleewwan kan kee waliin yeroo taphattu amma meeshaa tooyii kana yeroo ati taphattu obboleessi kan keessarra xiqqaa haa jennu dhufee meeshaa ati taphataa jirtu kanaan kiyya naa kennitu malee jedhee booha. Haadhi tante yookaan obboleessi kee guddaan maal siin jedhan dhufanii kenniif mucaa xiqqaa hin boochine ati irra guddoodha waa beektaa akkana godhiif siin jedhan. Osoo atin akka ijoollee gadi baatee fiidee taphattee maal jettee diidarra fiiguu barbaaddu
kottu daa'ima xiqqaa kana qabi. Hiriyaan kan kee osoo taphattu osoo maal jettu kottu daa'ima xiqqaa kana qabi. Kottu maal godhi bakka wanta silaa ati yeroo ijoollummaa gochuu barbaaddu kana hundayyuu akka ati hin goone osoo hin beekiniiti bara isaanillee beekanii miti. Akka ati hin goone gadi si qaban. Wanta ati kiyya jettee fudhattu takka akka osoo ati hin fedhini kennitu si godhan obboleewwan kan keetiif akka ati kennitu ollaa kan keetiif akka ati kennitu si godhan. Osoo ati lubbuu tanteetiif waan tokko jaallattu osoo ati waan san jaallattu osoo ati taphattee hin quufin osoo ati yookaan nyaattee osoo ati uffattee hin quufin obboleessa kee sira xiqqaatiif kenni obboleettii sira xiqqaatiif kenni intala ollaatii kenni ollaa kabaji osoo siin jedhan ati kennuu qofa fudhatuu hin baranne. Kennuun sun ammoo amala sitti ta'ee aadaa sitti ta'ee yeroo ati ol kaate illee yeroo ati guddatte illee bakka ati namaaf kennu nami akka sitti hin aarre akka sitti hin mufanne akka nama hin boochine nama gammachiisuuf qofa kennita. Xiqqeennan barattee mitire meeshaa kan kee ati ittiin taphataa jirtu obboleessa kee obboleettii tanteetii kennita nyaata ati nyaachuu jaallattu ka ati hin barbaaddu fuutee obboleewwan sirra xiqqootii kennita waanuma ati gochuu barbaadde hunda dabarsitee kennita atiin taphatiin deemtee taphachuu barbaaddu dhiifteeti dhuftee mana kana keessa haadhatan ta'e gargaarta maal goota wanti kun walitti kuufameeti akka aadaatti fudhatta akka aadaatti bakka ati kennu wanti sirraa eegamu yeroo ol kaatee nama guddaa taate yookaan hiriyaallee godhatte yookaan ammoo bultiyyuu godhatte abbaa manaayyuu godhatte maal barata si fakkaate amalli sun si wajjin gara hiriyummaa kan kee hiriyaati wajjin jiraattu dhufaa gara bultii tanteetii dhufaa. Wanti suni ammoo suutan osoo ati hin beekne si cabsaa gadi si qabaa dhufa. Kennuu qofa beeyta. Kun maal fidaa gammachuu kan kee dura gammachuu namaa dursita. Gammachuu kan kee osoo atin waan feete godhachuu barbaaddu gammachuu kan kee of gadi qabdee amma dhuftee hiriyaan tantee takka abboo waan akkana godhachuu barbaadaa kottu naa godhi yoo siin jettu osoo ati dadhabbii qabdu. Osoo ati deemuu hin barbaanne yookaan osoo ati gara biraa deemuu barbaaddu okay hayyee si godha jettee deemtee gootaaf. Wanta isiin si gaafatte hunda bakka akkanaa jira asitti natti kootu fiidee daftee dhayita. Mallaqa akkanaa rakkadhee naa liqeessi daftee liqeessitaaf siyyuu hin deebistu yoo barbaadde hin gaafattu deebitee yoo gaafadhe natti aarti yoo kenni jedheen hagana na gaggaafattaas naan jetti maal jetti deebiteetu iyyuu hin gaafattu. Yoo isiin waan akkanaa kana rakkadhee kottu irra bakka kana dhaabadhu naan jetti fiidee gootaaf. Gaafa atin itti hajamtu hoo gaafa atin yookaan immoo dhukkubsattee kottu na gargaaree har'a hojjechuu hin danda'u sitti hin dhuftu sababa baay'eefti dhufuu hin danda'u bakka akkanaa jira maal ta'ee jira gaafa atin mallaqa akkanaa naa liqeessi jettuun hin qabu bara kaleessa fixee dheengadda fixee wanti akkasii kun jechi isiin sii deebistu kun yookaan dhugaayyuu ta'uu mala yookaan wayitee itti hajamtu sanitti isiin yookaan biizii taati yookaan mallaqa ati gaafattee harkaan qabdu siin kennitu. Garuu ati sitti dhagahama maaliif yeroo kan kee atin hin qaba namaan hin jettu osoo lubbuun kan kee jaallattu osoo waa hagam godhuu barbaaddu hoo isiin mallaqa si gaafatte fuutee liqeeftaaf hoo isiin humna si gaafatte deemtee gootaaf ofii kan keetiyyuu barate asitti itti hajamaa jirta humna kan keetillee ammoo waa hojjetuuf barbaadaa jirta garuu waan san gadi naqxee fiidee gooteef mallaqa ati isiidhaaf liqeessite san ati itti hojjetuudhaaf ati waa hin bitatuudhaaf hajaa qabda garuu deemtee kenniteef. Gaafatte hoo isiin hajaa isiisan sitti himatte abboo ani amma hin danda'u wanta biraaf hojjedhaa jira sitti dhufuu hin danda'u siin jette yookaan ammoo ani mallaqa kiyya biyya ergaa jira waa godhaa jira ani si erguu hin danda'u siin jette isiin ammoo hammeen nafsiin hin jenne beeke dhugaa yaada wanta yeroo sanitti jiru harkaa qabu sitti himte ati ammoo maaltu sitti dhagahama yaani yeroo kiyyaa bira dhaabbadha wanta tokko takkaa jedheeni hin beeku hi'oo hin jenneeni humna kiyya irraan qusanne mallaqa kiyya irraan qusanne gaafa akkas godheefi isiin ammoo gaafa takkatti an gaafadhe hin qabu naan jette baqa wanta beekumaan isiin akkasi goote sitti fakkaata yeroo kana ammoo ofitti aartaa gad aantummaan sitti dhagahamaa ani yeroo kiyyaa akkana bira dhaabbadha maaliif namni akkana na godha yeroo kiyyaa akkana namaa godha namni maaliif akkana na godha jetta. Ammas akkasuma bultii keessatti illee humna kan kee kennitaa abbaa manaa kan kee hin jaallatta ijoollee tantee hin jaallatta wanta silaa sirraa eegamu hunda isaatiyyuu hin gootaaf gaafa tokko ati rakkattee abbaa manaatiin abboo ani akkana rakkadhe wanta akkana sirraa barbaada jettuun hin danda'u hin qabu maal siin jedha even ijoolleewwan kan kee ati garaa haadhateetii keessaa wajjin gadi baateeyyuu yeroo wahiif si barbaadan Allah akkana rakkadhee akkana naa godhi obboleettii tiyyaa obboleessa kiyyaa siin jedhan ati ammoo haala obboleettiin tiyya osoo ani jiru rakkatte obboleessi kiyya osoo ani jiru rakkadhaa jette daftee of kennite
yeroo ati irraa barbaaddutti ammoo isaan illee akkasumaan argattu wanta ati irraa barbaadde sana akkasii godhaniif kadhaa meeqan irraa argatte deemnaa godhi deem akkas naa ta'e koo tokko ta'eyyuu hoo yeroo sanitti itti anjaa hin qabaatin kadhaaf lola meeqan irraa argatte yeroo sana ammoo gadaantummaan nama dhagahama akka malee ani yeroo kiyyaa akkana namaaf godhaa ani yeroo kiyyaa nama tokko hiyyoo jedhuuni hin beeku yeroo ani itti hajame ammoo namni bira dhaabbatu hin jiru namni hundiyyuu faayidaaf natti hajamaa jette bakka of gadi qabdaa nama tokkoyyuu amanuu nama tokkoyyuu onnirraa jaallatu nama tokkottiyyuu dhihaatuun akka malee si dhiba booda deebi'e wanti kun diqqeennarraa kaka'e kanaaf wanta kan akkamitti haasirreeffannu akkam goone akka akkanatti niyyaannu hin cabne akka hiriyaa kenna biratti hin cabne gadaantummaan nutti hin dhagaamne akka abbaa manaa biratti gadaantummaan nutti hin dhagaamne akka obboleewwan kenna keessatti gadaantummaan nama faayidaa qofaaf jaallatan qofa nutti hin fakkaanne gadaantummaan nutti hin dhagahamne akkamitti of sirreeffannaa ka jedhu yaada kiyya tokko tokkoon isin ibsa inshallah keessanillee akkasuma naaf barreessuu hin dagatin anillee isinirraa baradha ani akka kiyyaatti jedhee akka furmaataatti ka yaadu tokkoffaayyuu ati lubbuu eenyu caalaa lubbuu tantee caalsisi lubbuu nama tokko lubbuu ilmaan kan keetii lubbuu abbaa mana keetii lubbuu hiriyaa kan keetii caalaa lubbuu kan kee jaalladhu yoo ati of jaallatte ati of kabajjee ati of kabachiiste ka ilmaan kan keetilleen haadha kabajju haadha kabajaa qabdu ka jaallatan abbaan manaallee niitii of kabajju of jaallachiiftu ka jaallatu ibin hiriyaan tanteetiyyuu yoo ati of kabajjee ati of jaallattee nama ofiif yaadu taate ka isin si jaallattu kanaaf dura of jaallachuu haa barru maaliif seeta ati ofii kan keetii ofittiyyuu hin gammadin akka ati barbaaddutti hin argatin deemtee kabiraa gammachiisuudhaaf yoo deemte kabiraa sun ammoo yeroo biraa akka biraatiin sitti deebisaa suni ammoo akka malee niyyaa si cabsa ammallee tokko ka akka malee gadi nama cabsu wanta ati isii goote sani bori yeroo ani rakkadhe na bira dhaabbatti bori yeroo ani itti hajame akkana naaf deebifti obboleettiin tiyya hajaa isii caala akka malee na jaallatti isiif jedhee rakkadhe isiif jedhee maal ta'e obboleessi kiyya jalatti cabee akkanatti barsiisee isaaf jedhee maal ta'e yeroo bore ani xiqqishu waa ta'e dhufee na bira dhaabbate jetteeti wanta san sammuu keessa kaahattee namaaf hin godhin yoo wanta ati namarraa yaaddu san irraa dhabde niyyaatu gadi si cabee gadi aantummaa akka of gadi qabummaatu sitti dhagama gadi aantummaa nama gadi sitti dhagama waan ta'eef waanuma namaa gootu kanayyuu itti yaadiitii wanti kun na baasamoo na hin baasu naaf ta'amoo naaf hin ta'u jedhiitii jalqaba irratti wanta tokko namaa godhuun dura wanti kun godhuu danda'a na hin miidhu ani wanta kana godhuuf miidhaanarra hin geessu jettee yoo itti yaaddee ka gootu taate rabbumaaf jedhi wanta hundayyuu godhi wanta ati dandeettu rabbirraa argadha rabbitu naa deebise jedhiite ofirrumaa kenna inshallah rabbilleen faallaa sanii godhe akka namni si jaallatu akka namni si gargaaruuf si godha yoo namarraa eede ammoo namni niyyaa si cabsa wama takkayyuu namarraa eege waanuma fedhe maan ta'an fakkeenyaaf ani immoo maal godhuu ture akka fakkeenyatti yoo isinii kaasi mana kiyya kana keessa hojjadhe liinii godhee qulqulleessee babbareechee urgeessee maal jedhe waytam alaa akkana ol seenu abbaan manaa kiyya akkana warra manni urgaahee tolchite bareechite naan jedhu barbaada akkasitti faajaa oolee qulqulleessaa oolee waa meeqa godhaa oolee yoo inni alaa seenee manni arran urgaaha manni bareeda manni ifanaan hin jedhin na aarsa wanta ani hojjadhaa oolee kan wanta ani isa gammachiisuuf isa maal gochaa oole kana osoo inni hin argin ijaaniyyuu argaa hin jiru ka inni ijaanin agarree maal godhuuf ifaaja jedhee ofitti gubadha amma sikinoo yeroo ani nyaata bareedaa kana kaan jedhee hojjedhu yeroo ani ofii kiyyaa of bareechee of qulqulleessee uffata kamtu jedhee uffadhe yeroo tokko kinoo namni dadhabee gala ofuyyuu quban qabu waanuma ati goote kanayyuu yeroo ilaalin agarree jira yeroo akkasiisan kinoon akka malee na aarsuu ture beeytani maal godhuu jalqabee hin dhiise baqa gammachuu nama birarratti hin hidhu gammachuun kiyya kan nama biraati nama biraatiif haga danda'e hin gammada gammachuu kiyyarree namarratti of gadi hin dhiisu nyaata bareedaa mana keessatti hojjedhee uffata bareedaa uffadhee fi mana kiyya qulqulleessadheef abbaan mana kiyyaa na jajee fi na jajuu baatellee hajaa kiyyaa miti ani lubbuu kiyyaaf wanta na gammachiisu uffadhee bareechifadhee deemuu kiyyaaf yoo kanarraa bareedee ani sammuu kiyyaaf na gammachiisu ta'e ofiif godhadha haga inni hin bareedanaan jedhu ofiisan eegu yoo isa eege yoo inni naan hin jedhin niyyaatu na caba yoo ammoo ofii kiyyaa ofitti hime uffati kun har'a narraa bareedee jira har'a ammoo gammachuu qaba jedhee ofitti hime akka gammachuu san namni biraa narraa fudhatu hin hayyamuuf
maaliif gammachuu kiyya nama biraarratti hidhee qalbii kiyya of cabsa. Haga ijoolleen tiyya maamaa har'a nyaata mi'eessitee isin jettee na gammachiiftuun eegu. Nyaadhee argee nyaata an hojjedhe sun natti mi'aaye baqaa nyaata bareedaa hojjedhee jira. Jaallatan isaan jaallatuut baatan isaan ani akka sammuu kiyyatti natti mi'aahee jira natti bareedee jira ofitti gammadee jira. Gammachuu kiyya namarratti hin hidhu ofii kiyya ofirratti ofiidha malee ofii kiyya ofitti ma jalqaba. Wanta ani hojjedhe sun na gammachiise ennaan na gammachiise. Hoo nama biraa gammachiisuu dide sun yaada mataa isaaniiti sun isaani malee anaa miti. Maal godhaa gammachuu kiyya nama biraatiif dabarsa. Maaliif akka namni dhufee gammachuu naa kennuuf akka namni narraa fudhatu hayyama. Ofii kiyya of gammachiisa ofii kiyya akka namni narraa fudhatullee hayyamaaf. Kanaaf eenyuyyuu caalaa lubbuu keessan dursaa nama tokko gammachiisuudhaaf haga hin deemne dura lubbuu teessan gammachiisa. Hoo ofii keessanii gammaddanii gammachuu qabaattan gammachuu keessanillee isin nama biraatiif sheer gootanii gadi naqxan. Yoo keessi keessan ammoo tuqamaa miidhamaa gammachuu hin qabne gadi aantummaan itti dhagahamu jaalalli itti hin dhagahamne nama akkana yoo taatan kaffedha isinitti dhufeeyyuu fafakkeessuuf yoo jettan malee jaalala namaa kennuu hin dandeettan. Ija namaa duratti yoo garri keessi keessan madaa ta'ee keessi keessan dhukkuba ta'e ija namaa duratti kokkofaltanii gammachuu fakkeessuudhaaf jiruu raahaa fakkeessuudhaaf hagga feete yoo fakkeessitanillee haguma xiqqoodha wanti fakkeessan haga dhumaa hin deemtu waan ta'eef namaa kennuu hin dandeettan. Kanaaf akka namni dhufee gammachuu keessan sanarraa fudhatu hin hayyaminaa fi akka namni gammachuu keessanillee dhufee isinii kennu hin hayyaminaa fi ofumaa keessanii waan qabdanirra gammadaati ofitti of jaalladha. Eenyuyyuu caalaa of jaalladha wallaahi dunyaan tun xiqqoodha. Haga xiqqaa irra jiraatan haadha teennee haasofna malee borullee osoo dabarree hin beenu. Kanaaf haga xiqqaa irra jirru eenyuuf jennee gammachuu keenya nama biraatiif dabarsinee gammachuu keenya nama nuun deebisneef kenninee of gadi qabnee osoo hin gammanne osoo maal hin jenne dunyaa tanarraa deemna. Haga xiqqoo irra jiraannu kana ofii keenya of haa jaallannu eenyuyyuu caalaa ofii keenya olaantummaa ofii haa kennu nama tokko ka nu ol ta'ee nu ol uffatee nu ol nyaatee maal jedhu yoo argitan baqa rabbiin nama saniif san jaallate isinillee ka amma keessa jirtan isiniif jaallate ka isinii jaallate kanarra waan rabbi isinii kenna irratti of jaallattanii of guddisuu qabdan. Iyyuu gadi hin jirtan eenyuyyuu oli isinii eenyuyyuu haga rabbiin isinii kenne beekumsa isin qabdanii oli yoo beeytan malee gadi hin beeytanii wanta rabbiin isinii kenne hunda hin qabdanii haga inni isinii kenne sanatti itti gammaddan malee of gadi hin qabdanii ka isin gadi qabuudhaaf dhufu ammoo yoo argitan oo jettanii ofirraa qabuu qabdan. Akkasuma ammallee ana qofatu beeka jettanii namarratti of kaasuu osoo hin taane waan rabbiin isinii kennetti itti gammaddanii boontanii yoo jiraattan sammuun keessarraa argatti. Kana isiniin jedha inshaallah isinillee yaada keessan komentii jalatti kennadhaa. Viidiyoon irraa kana fakkaataa viidiyoo biraatiin naga walitti deebinutti ammoo yoo jaallattan laayik sheer godhuu hin dagatina. Aga viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti irraaf assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.